Ashama harka fuunee kabajattoota fi daawwattoota kuush miidiyaa network kuni kuush miidiyaa turratti qophaa'ee kan sirii dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaa irraatiin haala waliigala siyaasa Itoophiyaa irratti keessattuu labsii waraanaa naannoo Oromiyaa irratti yeroo ammaa kana labsame ilaalchise. Dr. Ittaanaa Habtee wajjin marii gochuudhaaf keessummaa koo godhateetiin jira. Dr. Ittaanaa yeroo keessaniif galatoomaa baga nagaan dhuftanii jedha. Galatoomeef ta'a. Tole hedduu galatoomaa Dr. Ittaanaa egaa walumaa galatti guyyaa kaleessaa labsii haaraan tokko walumaa galatti bifa labsiitiin jechuu dandeenya mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni ofiin jedhuu fi qaamni immoo mootummaa naannoo Amaaraa bakka bu'u yookiin pirezidaantiin naannoo Amaaraa waloon ta'uudhaan waliin kana booda naannoo Oromiyaa irratti akkuma kana dura akka jecha isaaniitti jechuu kooti jechaan jechatti gaafa dubbannu akkuma kanaan dura naannoo Tigraayitti duullee qaama TPLF rukunne amma fuula keenya gara Oromiyaatti naannessine Oromoo irratti duuluudhaaf yookiin immoo akka waamicha isaaniitti qaama waraana bilisummaa Oromoo irratti duuluudhaaf labsii waloo baasaniifidha kan jiranii. Dhimma kanarratti akka mari'annu kan hin barbaade mata dureewwan biroos jiru. Egaa mee asirraa haa eegallu labsii waraanaa amma akka haaraatti Oromoo irratti labsame kana Dr. Ittaanaa akkamitti ibsitu mee achirraa qaba? Galatoomeef ta'amu. Wanta labsii waraanaa jette ammaa kana waan jarri walitti yaa'anii dubbatan sana daawwadheetan ture waan isaan dubbatanii qabiyyee isaatuun ta'in waan isaan jechuu barbaadan waan isaan ergatanii achirraa waan tokko lamatu haasofne gaarii natti fakkaata. Inni jalqabaa haasaasaan haasa'anii wanta isaan dubbatan irraa dhiphina guddaatu mul'ata. Wanta garmalee isaan dhiphise akka jiru mul'ata. Ofii isaaniitiiyyuu waan qopheessan sana sagantaa fulla'aa qopheessanii sagantaa sirrataa tokko qopheessanii wal duraa duuba inni tokko dubbatee fixe inni tokko immoo akka dubbatutti godhanillee qopheeffachuu hin dandeenye. Muddama guddaa turraa mul'ata waan isaan hojjetanii miidiyaa irratti gadi ba'anii dubbachuu waan irra jiru duwwaadhaaf dirqamanii waan dhufan malee wanta akka nama humna qabu tokkootti yookaan qaama humna qabu tokkootti miti wanti isaan haasa'aa turan. Haasaan isaanii baay'een isaa bacancaraadha. Muddama guddaatirraa mul'atas baay'ee muddamanii. Kan biraan achuma keessatti kan isaan maqaa dhadhaa turan tokko wanti isaan agarsiisanii muddama biltsiginnaa keessatti dhalatee jiru. Dhimma waa'ee qabsoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee muddamni biltsiginnaan keessa galee jiru muddama akkamii akka inni ta'e sitti agarsiisaa jechuudha. Jarriyyuu achitti maqaadhaanii dubbatu. Qajeelfamni nuuf kennameera achi keessatti waliigallee dhufnee yamaaliyyuu jedhaniitu dubbatu. Kana jechuun walgahii isaan yeroo darbee guyyaa lamaaf taasifatan suni waa'ee dhuma Oromiyaati jechuudha. Inni isaan amma dhufanii kaadiroota kan naannoo Amaaraatii fi warra Oromiyaa keessaas immoo qaxaramee biddeen nyaatu kana walitti dabalanii miidiyaa irratti dhufanii dubbiin dubbatan suni uummata duratti baanee akkasitti mul'achuu qabna kan jedhurraa kan hafe isaan birayyuu muddamni guddaan akka jiru arguun hin danda'amaa jechuudha. Inni kun qabiyyee wantichaarraa waan arginu. Garuu gaafa sabstaansii wantichaatti dabarru maaloodha wanti adeemaa jiru gaafa jennu xiyyeeffannaa guddaa kan nu barbaachisu ammayyuu taanaan hubannaa guddaa lafitti nu barbaachisu lafa kanarratti. Maa inni wanta hojjechuudhaaf adeemamaa jiru. Maal barbaadaniiti jarri kun kan akka godhataa jiranii isa jedhu gaaffii gaafannee deebii argachuutu nurra jiraata. Maal jechuu kooti biltsiginnaan yookaan sirni nafxanyaa amma jiru kun yeroo jalqabaatiif miti Oromiyaatti kan duula taasisu. Kun waggaa 4 ta'e erga duula taasisutti ka'anii. Kanaaf wanti isa kana akka addaatti fudhannee haasofnuuf hin jiru. Waanuma isaan duula jedhanii haasa'aniif. Maaliif al tokko torban lamatti findhadhanii ta'uu didee amma dhuma kanarratti immoo ji'a tokkotti findhadhanii homtuu wanti ta'u hin didee jechuudha. Ta'uu hin dandeenye. Amma garuu wanti kuni wanti isaan dubbataa jiranii wanta xiqqoo natti fakkaatu. Wanti isaan amma haasa'aa jiran kun. Maaliif biltsiginnaa Oromiyaa kanatu lola federaalaarraa ergifattee gamasii gamanaa ergifattee humna guurrattee dhuftisa jedhu duwwaadhaaf miti. Wanti amma ta'aa jiru kuni warra naannoo Amaaraa keessa taa'ee jibba Oromoo lallabee walitti lallabaa ture.
bara Asaamminoo sanaa kaasee warra waa'ee jibba Oromoo isa haala itti namni bara kana walii wajjin jiraatu tun ta'in isa jaarraa 16ffaa keessa lola isa waggaa 500 duraatu nu mudatee jedhe Asaamminoon biyya nagaatti lafaa ka'ee yaadatta ta'e. Erga yeroo sanaati wanti naannoo Amaaraa kanatti adeemsifamaa jiru wanta baay'ee nama jibbisiisu tokko. Waa'ee siyaasaa qaamonni siyaasaa waliin falmii qaban miti. Waa'ee sabboontummaas miti wanti naannoo Amaaraa jiru. Sabboontummaa jennee wanta waamnuunis miti. Wanta bifa faashistii uffate gadi fageenyaan jibba Oromoo irratti kan hundaa'e. Jibba gadi fagaataa ta'e irratti kan hundaa'e. Propagandaan naannoo Amaaraatti adeemsifame. Tigraay irratti kanatti adeemsifame. Uummata Gumuz irratti kanatti adeemsifame. Oromoo irrattis kanatti adeemsifame. TV naannoon Amaaraa mootummaa bajeta mootummaatiin hundaa'ee dhaabbatu yeroo hunda waa'ee jibba uummatootaa dubbata. Jibba uummata Oromoodhaa dubbata. Amma loltuu kanaan dura leenji'ee kan naamusa qabu, kan mindaa nyaatu, kan caasaa hooggansaa qabu, isa kanaan dura beekamu miti amma Oromiyaatti kan ergamaa jiru. Jibba uummata Oromootiin dargaggoota machaa'an carraa maaliitiinitu Oromoo argannee lafarraa finna warra jedhan qawweetti kennanii ergaa jiru. Loltuu idilees miti. Warra faannoo jedhanii sobanii yeroo darbe itti duulla jedhanii lolatti banan sanatu dargaggoota Amaaraa qawwee baachisanii akka Benishaangulitti godhan jechuudha laa waggaa 3 irraa. Dargaggoota Amaaraa qawwee baachisaniitu uummata Oromoo nagaa jiraatu fixuudhaaf kan isaan dhufan. Diraamaan gidduu kana uummata Amaaraa dhiiga danfisuudhaaf godhamaa ture. Oromoon akkasii godhe jedhanii hojjetaa turan diraamaan suni kun akka milkaa'uuf ture. Ilaa yaadadhu abtaa. Waraana Tigraay yeroo dhaqamu wanta ta'e yaadadhu. Gullisootti dhaqanii uummata Amaaraa fixaniitu paarlaamaanii mana boo'ichaa ta'ee boromtaa isaati lolli Tigraay irratti kan jalqaban. Mucaa namaa lafaa kaasanii tuttuqanii garaa gubanii dhiiga danfisanii qawweetti kennanii ergu. Nafxanyaa kan jennuun sirna nafxanyaa kan jennuun kana dhala. Maaliifi uummata kana ajjeesnaanis hin didee, hiinaanis hin didee, doorsisnaanis hin didee, amma gaa isa jibba keessaniin machaa'e. Tasayyuu namuma Oromoo jedhamu lafarratti arguun barbaadu kan jedhu dargaggoota Amaaraan fideessinitti gadhiisaa kan jedhu dhalaan nama. Namni hundumtuu kanaa beekula. Diinota uummata Oromoo dargaggoota Amaaraa jibba Oromootiin leenjifamanidha. Waa'ee loltummaa miti beeku. Jibba Oromootiin dargaggoota leenjifaman. Jibba uummata Oromootiin dargaggoota machaa'antu qawwee baatee uummata Oromootti akka duulaniif qawween kennameefii dhufaa jiru. Wanti kaleessa habukaakkiin nafxanyaan qaxarate Oromiyaa keessa teessee hojjettu walitti yaatee kaleessa maayikii wal harkaa fuutee kan haasaan illee wal qabachuu fi didee arrabii wal xaxu wanti isheen nutti maa jirtu kana. Amaara dhaqanii ofii isaaniiti uummata Amaaraa ajjeesanii raawwataniitu Oromooti sin ajjeesee jedhanii aarsanii dhiiga danfisanii raawwatanii amma immoo ilaa kunoo mirga keessanii kottaati ajjeesaa jedhaniitu duulchisaa jiru. Amma dhimmi keenyaami waa'ee jiraa miti. Nuyi maalirra jirraadha nuyi. Uummanni Oromoo maalirra jiraadha. Woboo barbaacha dhufuu lola woboo deemuu jedhee uummati keenya calluma jedhee taanaani. Inni kun balaa guddaa baata. Uummatuma fixuu dhufaa jiru laa jirru. Ansittan himala. Uummatuma rukutuu dhufaa jiru. Uummatuma nagaa jireenya isaa jiraatutu rukutuu dhufaa jiru. Rukuttaan kun immoo akkasa kanaan dura natti fakkaata. Kanaaf uummanni keenya maal haa godhuree isa jedhuufi maal akka inni godhu afaan diina keetiirraa iyyuu dhageessetta. Yeroo Tigraay loltuu biltsiginnaa 50 garafee biyya sanaa ari'atu akkamittiin akka garafamanii ari'aman Abii gadi ba'ee dubbateera afaan isaatiin. Dudda duubaan nu rukutuu lafa dhaabbannee loluu dhabnee. Dudda duubaan nu rukutuu eenyutu uummatatu. Lafuma dhaabbannee lafa taakkoo tokko dhaabbannee irra dhaabbannee loluu dhabnee. Kun hojii uummataati. Kanaaf
lolli amma adeemuudhaaf deemu kuni waa'ee lola qaama hidhate lama gidduutti taasifamuu miti. Uummanni keenya kana sirriitti beekuutu irra jira. Abboonni qabeenyaa Oromoodhaa, daldaltoonni, barattoonni, barsiisonni hundumtuu kana beekuutu irra jira. Sirna nafxanyaa jennee kan nuti waamnu kana dhala. Jibba Oromoo lallabee silumayyuu litireecharii Amaaraatiin baay'inaan barreeffamee kan jiru. Ijoollee wal dhaaltu, ijoollee ola deemtuu Amaaraa kana barsiisaniitu, jibba Oromoo itti himaniitu, diina keessanii jedhanii erga dhiiga danfisanii booddee. Nama 1,000 ol bakka tokkotti nama nagaa Oromoon ajjeese jedhanii erga dhiiga danfisanii booddee qawwee itti kennanii itti ergaa jiru. Waan isaan dubbataa jiranidha. Isa isaan dubbataa ba'an irra deebi'ee hin dubbatu. Daa'imman tajjeefameedha. Hawwan tajjeefameedha. Jaarsolii tajjeefameedha. Kanaaf ragaan gadi ba'ee mul'ate tokko iyyuu hin jiru. Maqaan namaas hin baane, fakkiin mul'ate tokkos hin jiru. Namni du'ee ta'uu danda'a. Wanti tokko iyyuu wanti gadi ba'ee hin jiru garuu namni du'ee ta'uu danda'a. Yoo du'e garuu eenyu akka nama ajjeesaa ba'e Oromiyaa keessatti kan beekamu. Sirna nafxanyaa kanadha kan yeroo hundumaa nama ajjeesu. Amma tuqaa inni guddaan nama jiraataa qotee bulaa Oromoo nama nagaa jireenya isaa jiraatu ajjeesuudhaaf kan isaan bobba'aa jirani malee lola loluudhaaf miti. Isa kana ani yeroo dheeraadhaa kaasee dubbii duguggaa sanyii wanta jedhamu kana of eeggannaa guddaan taasifamuutu irra jira. Keessumatti Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan waan kanaan barreeffamaanis haasaadhaanis dubbadheera. Maaliif haal duree duguggaa sanyii wanti uummata Oromoo irratti raawwatamin hin jiru. Haal duree baay'ee qaba, adeemsa qaba. Akka isa amma aktiivistoonni Amaaraa gadi baatee jechuma jechuudhaaf afaaniin lallaban. Afaaniin du'u lallabuu qofaayyuu miti. Amma dhiyoo kana immoo namichi abbaa aangoo dargii ture kun eenyu shaamballiin tokko artikilii peejii 40 wayii qabu barreesseera. Artikiliidha barreesse. Hojiidhuma koo hidhee taa'eetu artikilii barreesse. Maal jedhee barreessaa? Naannoo Oromiyaa keessatti guutummaadhaan guutuutti Amaarri akka lafarraa baduufitu duulli taasifamaa jira. Eenyuuni uummata Oromootiin afaan Ingiliziitiin barreesseetu inni warra afaan Ingilizii dubbisan hawaasa addunyaatti hima. Warri kaan immoo uummata isaaniitti himu. Maaliifan siin jedhee haal dureetu jira lafumaa kaanee miti kan jedhu. Haal dureetu jira. Haal dureen kuni baay'eensa uummata Oromootti irratti raawwatamee jira. Gama propagandaatiin, gama jibbiinsaatiin, gama duguggaa sanyii kan jedhamu kan raawwatu qaama ijaaramaa, qaama aangoo mootummaa fudhate tokko. Maleessaa kashlabbeen karaarraa wanta si jibbiteef kaatee duguggaa sanyii raawwachuu hin dandeessu. Ta'een beeku seenaa keessattis. Amma yennaa Ruwaandaa fudhatte fakkeenyaaf duguggaa sanyii kan raawwate amma huttuuftuutti seenna malee mootummaadha. Mootummaadha kan hojjete. Caasaa isaa kan diriirse mootummaadha. Propagaandaa isaa kan hojjete mootummaadha. Qabeenya isaa kan dhiyeesse mootummaadha. Hidhannoo kan dhiyeesse mootummaadha. Caasaa itti ijaaree labsii kan baases mootummaadha. Oromiyaa keessatti kanatu ta'aa jira. Uummanni keenya diggisiin isaaf daggasamaa jiru hammam akka inni hammaataa ta'e badaa waan hubatee arge natti hin fakkaatu. Diggisiin ammaa kuni diggisii jibbisiisaadha. Isa kana uummanni keenya beekee ofirratti dammaqee qooda mataa isaatii ba'uutu irra jiraata. Taa'uun tasa nun baasu kana booddee jechuudhaaf hin jedhe. Ulfaadha Dr. Ittaanaa. Mee gaafii tokkoon sinii kaasaa Dr. Ittaanaa. Gaafii sana booda viidiyoo wayii isin agarsiiseen gara deebii keessanitti akka ceetan isiniifis waan irra jettanii dubbattan gaarii isinii taa'ee yaada. Warri amma naannoo Amaaraa jedhaman kuni keessattuu warra keessatti ijaarramee mootummaan iyyuu yeroo ammaa akka nagaa sobaa isaa ta'uu dhugaadhaan madabanyaa haayiloos jedhee hidhannoo eegsisna hidhee walii gadi fiigaa jira. Jarri kuni gaafa Tigraayitti duulanii akkuma isin duratti jettan gullisootti isaan fixaniitidha. Warri uummata keenya fiqisiisaa jiru kuni pirezidaantii yeroo sanaan yaadadha jechatti wanti inni jedhee sharariitii ajjeesna malee ishee sharariitiin soquuquu sharariitii sana hin kukkunnu
shariitiidhuma ishee dhaqnee lubbuudhaan ajjeesna isheen immoo maqalee jirti jedhanitidha garas deeman jechuudha. Saniin booda aktiivistoonni isaanii namoonni siyaasa isaanii maal jechaa turanii kan garasii haa fidnu malee afaan isaaniitiin kan garasii haa fidnu malee gaafa as deebinu kan garanaa salphaadha. Walumaa galatti yookiin immoo afaan isaaniitiin yaanyaውን እንጨርስ እንጂ የሰሜኑን ምሽግ እንስበር እንጂ የቀረው እዳው ገብስ ነው የቻት turanii. Ammas gaafa garas deeman egaa faannoon kun gaafa garas deemu waan tokko qabatee deemaa ture. Tokko diinummaa yookiin jibbiinsa saba Tigraay irraa qabu. TPLF ofarraa miti. Saba Tigraay irraa qabu sana keessattuu lafa kanneen akka Walqaayit, Raayyaa, iddoowwan gara kana fakkaatan deeffachuudhaaf deemaa ture. Oromiyaa irrattis amma akkuma duraan jedhan sana garana deebisanii jiru fuula isaanii. Kan gara kaabaa nageenyaan xumurachuudhaaf deemaa jiru. Garanatti gaafa deebi'an ammas lafti Oromoon qabu kun hundi keenya jechaa jiran. Namni kun waan kana ragaa nuu baha. Walumaa galatti jarri kun gaafa dhufan Tigraay irratti maal raawwatanii maal barbaacha dhaqanii Oromoottis gaafa dhufan akkuma isin duratti jettan dhuguma qaama hidhate qofaadhaan kan loluu dhufanii kaayyoon isaanii ni dhoksaa jiru moo maali? Mee namni kun waan inni jiru dhagaye. Namni kun by the way nama aangoo guddaa bara zamana darbuudhaa qabudha. Mee haa dhaggeeffamu waan inni jedhu. መማር አለባቸው ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም አማራ ዞሮ አማራ መሬቱን አያጣም እንደውም መጨረሻ ላይ መሬቱን ያለውን መሬት ሳይሆን ብቻ የቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር ወለጋና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ለማስመለስ የሚችልበት ኃይል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ጠንካራ ህዝብ ነው አመራር ካገኘ ጠንካራ ህዝብ ነው ይችላል ችግር የፈጠረው የአመራር ማጣት ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ጊዜ ያልፋል ባደን ይገንዘብ ይሄ ጊዜ ያልፋል ደግሞ ባጭሩ ያለፈ ነው ባጭሩ አሁን ተቀጣጥሎ ይሄ ትግላችን ወደ ዋናው ከተማዎች ከገባ ፕሮቴስቱ ብቻ ይሄን መንግስት ሊገርሰው ይችላል ምንም አትጠራጠሩ የሚተካ ካውንስል ይመጣል አሁን akkas jedhaga namtichi walumaa galatti wallaggas kan Oromooti lafti Oromoo nama irra qubatee jiru kun jedha lafti Oromoo nama irra qubatee jiru kun walumaa galatti kan Amaaraati kana deeffachuudhaaf qophii xumurree jira itti deemaa jirra fincila karaa negaatiin qofa miti kan kun raawwatamu kana gochuudhaaf immoo yeroon kun akka salphaatti darbaatidha kan jiru egaa yeroon kun ga'eera jechuu dandeenya Oromootti maaltu dhufaa jira doktor karaa dhaabbanni sirriitti akka uummataaf galutti osoo akkas ta'e ilaa wanti amma shaalaqaan kun dubbatu inni ofiisaatiyyuu dargiidha baay'ee. Har'ayyuu dargiidha inni ilaalchisaa har'ayyuu dargiidha. Sitti meeralaa silaa artiikilii tokko barreesseera namichi kudisiin jedhe. Har'as dargiidha. Bara dargii yakka biyya sana keessatti hojjetame hunda achuma ture. Gara dhumaatu bahee badee malee iddoodhuma sana ture. Irdaataa maastabaabaraa heedii ture inni waa'ee beelaa sana irratti baqatee deeme malee. Hamma mangistuun nama fixu yeroo waan hunduma isaa walumaa waan hojjetaa ba'e mangistuudhaa wajjiniin itti gaafatamummaan biyya sana keessa waan hin jirreef garuu nagaadhaan adeema. Amma waa'ee isaadhiif isa gaafa seerri dhalatee itti gaafatamummaa waan hafu miti. Wanti namichi kun dubbataa jirutu dubbannu waan haaraa miti. Litireecharii Amaaraa keessatti wanta beekama. Litireecharii bara Minilik barreeffame yoo baaftee ilaalte sirriittitu ibsee dubbata. Biyya keenya nurraa fudhateetu Oromoon bara Minilik ilaali litireecharii barreeffameen siin jedha. Oromoon biyya keenya nurraa fudhatee maqaa isaa jijjiireetu fudhatee irra taa'a. Biyya keenyadha. Biyyumti Oromoon irra jiru hundi isaayyuu biyya keenyadha. Oromoon biyya hin qabu. Isa hin weerartan jedhamu sana biyya keenya fudhanne nuyi malee hin weerarre biyya keenya ture siin. Kun taratii Amaaraati. Taratiin Amaaraa kun lakkoofteen fixxu barreeffama isaa yoon sitti mee amma achi keessan naqu maleessa. Isatu fuudhaniitu Asaaminoo fa'aa namichi kun fa'aa isa fuudhaniitu Geetaachoo Hayilee tokko immoo kan amma yoo kana du'e jira. Ijoollee Amaaraa kana barsiisu afaan Amaaraatiin. Maal jedhuuni biyyi keessanii isa isin amma irra jirtan duwwaa miti. Amma Oromooni biyyan qabaa. Biyya koorratti of bulchuu danda'utu narra jira jedhamti. Gaaffiinni gaafatu yeroo hundumaa waa'ee mirga abbaa biyyummaati. Biyyan qaba. Biyya koorratti tuffatamuu narra hin jiru. Biyya koorratti abbaa ta'uutu narra jira. Diinagdee biyya kootii irratti hoogganaa ta'uutu narra jira. Aadaan koo tuffatamuu hin qabu.
biyyi koo anaaf ta'uu qaba kan jedhudha kan inni. Amma jarri kun wanti isaan dubbatanii namni kan biraan biyya hin qabu si malee jedhu. Amma ilaa warri waldhaalooni kan homaa hin beekne waan jarri kun barsiisan dubbatu yeroo hundumaa yoo argite ta'e warri feesbuukii irratti yuutiyuubii irratti achiin asiin dargaggoota amaaraa hiikatti kennanii babal'isanii itti himan kuni jara kanarraa fudhataniitu dubbatu. Nafxanyaa kan nuyi jennuun ilaa kana dhaabda. Nafxanyaa jechuun waa'ee calluma jennee wanta afaan amaaraa haasa'uu waan aadaa kana miti. Jalqaba biyya keessa irraa fudhadhaa siin jedha. Biyya hin qabdu. Lammaffaa biyyuma sana irratti immoo aadaa kan koo yoo fudhatte malee lubbuudhaan jiraachuu hin dandeessu. Hojii isin hojjettu, hojjettee isin bultu kan jedhudha. Gowwaan tokko jira kan al tokko tiifatti ba'ee feesbuukiidhaanis dubbatu. Uffata uffachuuyyuu nutu sin barsiise surreeffachuuyyuu kan jedhu. Abbaa surreeffatu gaa Waaqayyotu beekasa. Keessayyuu nan dhusa. Kanaafi wanti namichi kun jedhaa jirudha barreeffamaan lafa kaa'amee waggaa dheeraadhaaf kan ittiin isteetiin Itoophiyaa jedhamu kun kan ittiin gaggeeffamaa ture. Yaadi isaasiin jechuu kootila. Yaadichi Oromoon biyya hin qabu. Yaadi jedhu suni impaayirri Itoophiyaa kun erga hundeeffame jaarraa 19ffaatti erga bifa haaraadhaan bal'atee lafa sabootaa cabsee fudhatee kaasee yaadni inni ittiin gaggeeffamu yeroo hundumaa Oromoon biyya hin qabu kan jedhu. Kanaaf dhaabboonni keenya gaafa manaa ba'anii mirga abbaa biyyummaa jedhanii kan isaan manaa ba'aniif kanaaf. Biyya hin qabdu isa jedhamu sanaani biyya qaba'anii biyya Oromiyaa jedhu kan jedhu. Amma humni isaan ergaa jiran kuni ijoolleen kun jalaa qabuu didde. Ga'aa ta'uu dide. Ijoollee Amaaraa kana akka isaan Oromiyaa weeraraniif tokkoffaa odeeffannoon sun ga'aa ta'uu dide. Badaa nama kakaasuu dide. Ijoolleen waanuma isaan kanatti dubbataniif duula dhaquu hin didde. Kunoo qawwee fudhattee wal ijaartee abbootii qabeenyaa warri saliixii nagadan kun rasaasatti kennanii qawwee itti kennanii takka dhufanii daangaa Oromiyaa cabsanii nama ajjeesanii qe'ee gubanii baqatanii deemu malee Oromiyaa keessa seenanii sadarkaa isaan jedhan kanatti homaa gochuu hin dandeenye. Maaliif hamma sana deemsisuu hin dandeenye ijoollee. Lammaffaa immoo caaseffama jirutu badaa isaaniif mijachuu didi. Amma yoo maal goonetu guutuutti balballi nuu baname fudhatamni nuuf kenname Oromiyaa keessa deemnee kan nama ajjeesuu dandeenyu maal yoo ta'edha kan jedhu ila kana qaama isa biyya na hooggana jedhee 4 kiiloo jirutu hojjeta beeke. Walii galanii jara kanaa wajjin. Nama fixanii raa'atanii tuma gaamma eeyyamni kun isiniif kennameera. Inni isin kanaan dura dheebotaa turtan. Inni abboonni keessan barreessanii isinii kaa'an sun biyya keessanidha. Amma laa namichi kun asirratti afaaniin hin dubbanne malee Arsiin immoo kan Haadiyyaatii siin jedha. Goda amma Turkaanaatti amma eessaatti gowwummaan isaanii daangaa hin qabu. Galaanni diimaayyuu cee biyya rabaayyuu kan keenyaa siin jedhu gaafatti haasa'an. Gaafachi haasa'utti ka'an. Namichi tokko tureera kan amma hidhamee bahee natti fakkaata amma deebi'ee hamma miidilistiitti deemneeyyuu lafa fudhachuutu nurra jiraa kan jedhu. Bara kana keessa. Amma kun hundumtuu maaloo dhaseeti. Oromummaanii fi sabaaf sablammoonni kan biraan mataa ol qabachuun isaanii waggoota 30 darbe keessa mootummaa dhaabbatanii hamma tokko tocho'uun isaanii suni hin ta'u dugda duubatti deebifamuu qaba kan jedhuuf. Sun immoo lafumaa ka'anii ta'uu hin danda'u yoo nama lafarraa fin'e malee humnaan deemnee mucaa namaa yoo lafarraa duguugne malee ta'uu hin danda'u yaada jedhu qabu. Isa kana dhalaa kan namichi kun dubbataa jiru abtaa. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa itti lolamu beekuutu irra jira. Sadarkaan nuyi itti lolamaa jirru sadarkaa gadi aanaa sadarkaa ordinarii miti. Sadarkaa jireenya uummata Oromoo waloodhumaan Oromoon hin jiraatamoo hin jiraatu sadarkaa jedhee nama sodaachisutti sadarkaan itti lolli nutti banamee jiru. Intini milishaa gandaatu nu lolaamee jira miti. Amma namni tokko gaafa inni waa'ee milishaa gandaa haasa'u nan dhagaa. Waa'ee kunoo poolisii addaa maal kan jedhamtu kan sana miti kan si lolaa jiru.
kan aangoo mootummaa fudhatee jiru, kan taankii ofirkaa qabu, kan xiyyaara ofirkaa qabu, kan qawwee ofirkaa qabu, kan qabeenya hunduma kan caasaa bulchiinsaa ofirkaa qabu, giddu galeessi isaa 4 kiiloo kan ta'e, jibba Oromoo gadi fagaataa kan qabu, mataansaa immoo Abiy Ahmed kan ta'e. Hundeen mootummaa sana 4 kiiloo kan jiru, dameen isaa immoo inni kaan 4 kiiloo, inni kaan Asmara, inni kaan Oromiyaa keessa faca'ee kan jiru. Humna ijaaramaa akkasiitu jibba Oromootiin machaa'ee nu lolaa jira. Lolli keenya lola isa milishaan gandaa kilaashii baattee safara keessa kaattu sana miti. Iseen humnan qabduu jechuu koo. Warri kun warra ergamanii biddeen nyaachuudhaaf akka saree maraatoo olii gadii kaatanidha. Diinni inni guddaan 4 kiiloo buufatee jira. Caasaa qabateetu jira. Isa uummata Oromoo nan cabsaa jedhee ka'eennaan cabuu dinnaan amma immoo mee Amaarri inni akka bineensaatti isaan jibbummoo dhufee halolu dhiiga isaanii dhangalaasu amma waan isaan ta'an ilaalla kan jedhudha laaftaamu dubbiin kun. Isa kana uummati keenya irraa maquu hin qabu dubbittii beekuutu irra jiraataadha. Haa ta'u Dr. Ittaanaa waan kana sirriitti uummanni keenya akka hubatuuf itti deddeebi'aman sinii kaasa kallattii garaagaraatiin akka uummata keenyaaf na ibsanitti jechuudha. Tarii ibsitan ta'uu danda'a garuu sirriitti akka na ibsitaniin barbaade. Mee hammeenya faanoo haa kaafnu. Qaamni faanoo jedhamu kun gaafa gara Tigraay deemu Maayikaadiraa irratti waan raawwate beekna. Uummata nagaa iddoo sana jiraatu waan irratti raawwatan argineetidha kan jirru. Gumuus dhaqanii waan raawwatan argineetidha kan jirru. Shamarree naannoo Tigraay keessa jirtu yookiin immoo shamara Tigraay gudeedaa kan inni si gudeeduu fi dhiiga Tigraayummaa keetii si keessaa baasee Amaarummaadhaan sii qoodaa jira. Jedhaniitidha itti qoosaa turan. Oromoo irratti maaltu ta'uuf deema? Jibbisaan Oromoodhaaf qaban kanuma argaa jirru kanatti dhokfachuu dadhabaniitidha miidiyaadhaan gadi ba'anii lallabani. Amaarri tokko yoo du'e Oromoo 100 fa'aa ajjeesa jedhaniitidha miidiyaadhaan gabbaanii dubbatu. Hooggansa faannooti kan kana dubbatu. Namoota dhuunfaa yookiin kana deemtuu miti waan kana kan dubbatu. Hooggansa faannootu Amaarri tokko yoo du'e Oromoo 100 ajjeesa jedhaniitidha dubbatu. Kanaaf immoo carraan qophaa'eefii jira. Carraa akkamitti qophaa'eefii Amaara 3,000-4,000 ajjeefame Wallagga keessatti jedhamee miidiyaadhaan labsamee fi miidiyaan addunyaa akka dubbatuuf godhamee fi akka dhiigni jaraa Oromoo duruu jibban sana caala daran hammaatee Oromoo balleessuudhaaf qophaa'anitti wanti hundi mijaa'eetiif jira. Oromootti maaltu dhufaa jira? Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba badii kanarraayi? Uummanni Tigraay akkamitti jala damdamate irra deebiidhaan akka sirriitti uummata Oromootti daa'imtanii fi mata duree biraatti dabaluuf karaa sanii baasuu deebiidhaan. Eenyummaan milishoota Amaaraa kan faannoos maal hojjechuu akka isaan barbaadan fakkeenyi isaa Tigraayitti mul'ateera akkuma tamma kaafte kana. Jibbi isaanii eenyummaa namaarraa qaban, jibbi isaan biyya namaarraa qaban Tigraayitti mul'ateera fakkeenyi isaa. Tarii nuun dhufanii nu tuttuqanii deebi'aniiru ta'a. Sana miti garuu sadarkaan jarri kun itti Oromoo jibbanii akka kana miti. Wanta Tigraayin keessatti ta'ee yennaa tokko tokkoon fuunee ilaalle yeroon isaa hin jiru. Garuu waliigalatti mucaa nama lolan jarri kun itoo dubbannuu habtaama. Dirree lolaa dhaqanii lolanii loluus hin beekani. Argiteetta yeroo lola Tigraay viidiyoodhaan waraabamee wanta ba'aa ture tokkicha meeshaa guddaan tokko gaafa dhukaafamee akka hoomaa horii iyyaa tamsa'u dirree waraanaarraa hin baqatu. Beekaniis lolanii lafa lolaas meeshaa guddaan tokko hoogganaan koloneelli tokko al tokko yeroo booji'amee dubbataa ture yoo yaadata ta'e. Meeshaa guddaan tokko dhuka'ee jennaan lafatti isaan qabnu tamsa'anii baqatanii baduu. Gaafa loltuun lola wayii injifatu garuu dugda duubaan deemaniitu uummata nagaa lafarraa fixu. Akka tamma jette dubartoota gudeedu, nama saamu, ajjeesanii mucaa namaa, reeffi namaa baay'achuurraan kan ka'e bishaan irra deemee biyya Sudaanitti mul'ate mabtaa. Nama lafa arganitti jumlaadhaan ajjeesu hojiin isaanii. Lixa Tigraayitti waan isaan godhanii tokko lama inni wanta haasofnu hin qabnu. Mucaan namaa lafumarraa duguugame inni kun dookumentidii sadarkaa addunyaatti wanta dubbifame mootummoonni addunyaas walitti yaa'anii mootummoota gamtoomanitti si'a 15 irra deebi'anii wanta irratti mari'atanidha waa'een Tigraay. Nama duwwaa mitila. Waa'ee eenyummaa waan siin jedhee isa sii fixee deemuuf. Masgiinnis diina isaaniiti. Waldaan kiristaanaas diina isaaniiti. Tigraayin keessatti. Atama maal godhi jetteetu masgiida laawuncheeriidhaan rukutta moortaariidhaan.
Maal godhi jettee waldaa kiristaanaa moortaariidhaan rukutta. Eenyummaa Tigraay wajjin wanta walitti hidhatee jiruuf wanti sun. Aadaa jaraa waan qabatee jiruuf akka Daani'el Kibret jedhe sun wanti isaaniin ilaallatu hundumtuu lafarraa baduu qaba yaadannoon isaa kan jedhu. Kana kan hin haasa'aa jiruuf ilaa nama waan darbeen dubbataa jira miti. Fakkeenya isaa argineerra. Hammeenyi isaa hammam akka ga'u fakkeenyi isaa mul'ateera kan hin siinye. Waan gowwaan Amaaraa wallagga ittu kana garuu immoo xiyyeeffannee ilaaluunis baay'ee barbaachisaadha. Jarri yeroo hunda wanti isaan odeessanii waa'ee sabboontummaa Oromoo fagoo dhaabbatanii ilaaluu malee achii as dhufisaa hundeensaa maal akka ta'e akka inni itti dhalate akka inni itti guddate maal akka ta'e waan hin beekneef gowwummaa baay'ees waan qabaniif kana ilaalanii irraa barachuudhaafis sammuun isaanii qaawwaa waan hin taaneef duudaa waan ta'aniif wallagga yeroo hundumaa kanii sabboontummaa Oromootiin deemu wallagguma yoo cabsine wanti sabboontummaa Oromoo jedhamu kun hin hafaa'edha yaadu. Akkasitti yaaddi. Eegalee. Kanaafitu yeroo hunda achumatti duuluu barbaadu. Yeroo hunda achumatti xiyyeeffachuu barbaadu. Amma uummanni Oromoo akkuma kanaan dura haasa'aa turre. Akkuma kanaan dura irra deddeebinee ibsine. Qubsumni Oromoo gam tokkoon tuqamee jennaan sun tuqamuu Oromiyaati. Qubsumni Oromoo gam tokkoon cabee jennaan qubsumni isaa gar tokkoon diigamee jennaan wanti nuyi Oromiyaa jennee haasofnu hin jiraatu. Waa'ee warra hafanii haasa'uu dandeenya. Waa'ee godinaalee warra nagaadhaan jiranii dubbachuu dandeenya. Wanta Oromiyaa jedhu garuu haasa'uu hin dandeenya. Maaliif Oromiyaan qubsumni isaa boci isaas hin beekama, guddinni isaas hin beekama, hammam akka inni ta'es maal akka inni ta'es hin beekama. Maal siin jechuuf hin jedhee Oromiyaa gar tokko irraa buqqistee gar tokko irraa cabsitee Oromiyaan qaba wanti itti jettu hin jiru. Uummanni Oromoo yeroo kanatti warra biyya keessa jirrus warra biyya alaa jirrus duula Oromoo irratti baname dhalaa duulammaa banamaa jiru. Akkuma argine yeroo biltsiginnaan dhufe kaasee akkuma argine Oromoon tokko itti tolee tokko immoo dallanee milkaa'inni argamuu hin danda'u. Inni tokko tuqamee jennaan salphina hunda keenyaatu dhufa isa booddee. Akkuma argaa jirru kanatti jechuudha. Wanta biltsiginnaan jalqabaa kaatee hojjetaa jirtu ilaali. Fakkeenyuma tokkittiidhaan sii kenna. Gaafa wanta kana dubbannu sabboontummaan Oromoo safuu baay'ee waan qabuuf safuusaa eeggachaadha dubbanna. Baalagee biltsiginnaa waan iseen ganamaa kaatee amma galgalaatti Oromoo keessa deemtee haasoftu hin haasoftu. Safuu qaba qabsoon Oromoo, sabboontummaan Oromoo safuu nu barsiise waan qabuuf safuu sana eeggachaa dubbanna. Garuu waan isheen hojjette fakkeenyuma tokko duwwaadhaan sitti. Namichi kuni Abiyyi Ahmed kan jedhamu kun yaadatta yoo ta'e reefuu yeroo muummicha ministeeraa ta'u akka hattuutti dhokatee dhaqeetu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo dhaqee ijoollee daa'imaa wajjin suuraa ka'ee deebi'e. Suuraadhuma ijoollee daa'ima mana barumsaa sadarkaa lammaffaa deeme ituu godinni hin beekin, ituu mootummaan naannoo Oromiyaa hin beekin, akkuma hattuutti fiigee dhaqeetu suuraa ka'ee deebi'e. Maal hojjetaa jira namichi kun jedhee namni xiyyeeffannaatti kenne waan jiru natti fakkaata. Isa booddee deebi'eetu Amboo fuunee Niiwuorkiin goonaa jedhe. Maaloo nuu godhi jedhee namni. Maaliif nagaadha se'e waan ta'eef. Diggisii inni daggasaa jiru yeroo sana garuu Oromoo isa tokko yeroo gabaabduudhaaf ji'a 4-5 kunuunseetan isa tokko irratti duulchisa. Yoo akkas ta'e malee Oromoo injifachuu hin dandeenyu. Foormulaa nafxanyaa isa ijoo dhalaa kun. Oromoo fuullee ilaa Marsee Yaazaa Walda Qirqoos kan jedhamu tokko namichi tokko waan kana sirriitti barreessee ture. Jaallaa 19 keessa ituu Oromoon wal gargaaruu hin dadhabu ta'e hin injifannu turre. Ituu rakkinni garaagaraa Oromoo keessa hin jiru ta'eeti injifachuun nutti ulfaata turedha. Kuni tarsiimoo nafxanyaa isa teksbuukiidha kun tarsiimoo isaaniiti. Oromoo isa tokko fuudhee isa tokko irratti yoo duulchisne malee milkaa'ina argannu kan jedhu. Isa booddee maal takka ta'e abtaawu. Ani sanadha kanadha jedhee waanan dubbadhu hin qabu. Erga bara sana namichi sun afaan isaatii baasee
dubbii kana dubbachuutti ka'e. Oromiyaa keessaa lafi nagaatti hafe iddoo kamidha? Eenyudha Oromiyaa keessaa kan ulfina argate biltsiginnaa jalatti? Uummata isa kamtutti tolee taa'e. Kanaaf wanti dubbachuudhaaf jedhu maa inni diggisiin amma daggasamee dhufe kun maqaan nafxanyaa biraa dhagahamu maqaa godina tokkoo ta'u malee waa'ee Oromiyaati. Lolli ammaa kun lola nafxanyaan Oromiyaa irratti labsitedha. Bor waliin gaafannu laa Oromoo. Maaltu ta'ee jennee bor waliin gaafannu. Nafxanyaatu lola Oromiyaa irratti labse. Kallattii kamiini kan argaa jirrudha. Garuu Oromiyaa irrattitu lolli labsame amma. Hin dhageenye akkatti jennu hin qabnu. Hin beennu akkatti jennu hin qabnu. Nafxanyaatu gadi yaa'ee daboo wal waamee TVdhaan nutti hime. Duula dhaqaa jirraa. Oromoo lafarraa fixuu dhaqaa jirraa. Qophoofneerraa jedhanii nutti himani. Eenyutu nutti hime? Afaan nafxanyootaarraa dhageenye la. An kan nafxanyoota jedhaanii jiru laa Habtaamu akka ifa ba'uu fi warra naannoo Amaaraatii dhufan duwwaadhaan miti. Oromiyaan bakka bu'ee taa'e kan jettu Shimallisiin dabalatee hundi isaa nafxanyaadha. Hunduu nafxanyaadha. Oromoo keessaa dhalanne gosa akkasii keessaa dhufne wanti jedhamu hin jiru. Nafxanyaadhaaf qaxaramte kaayyoo nafxanyaa galmaan ga'uudhaaf hojjeta taanaan ati nafxanyaa. Oromoo keessattis eenyummaan namaa akkasittiin bocama. Aadaa kan biraa keessattis akkuma kanadha. Dhiigaaf fooniin miti. Waan ati itti amanteen dammaqina yaada keetiitiin waan ati hojjechuu barbaadduun himamama eenyummaan kee. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhamu amma mootummaa nafxanyaati. Yoo mootummaa ta'e. Kanaaf nafxanyootatu walitti yaa'ee labsiidhaan nutti hime Habtaa. Maal gochuudhaaf? Uummata Oromoo lafarraa fixuu barbaanna jedhani. Nuyi amma maal hagoonuu? Maal hagoonuu isaatii fi inni lolachuudhaaf daggala jiru waan hojjetu beeka. Uummanni keenya garuu laa hin gowwoomin. Laan kan jedhaa gowwummaa kee lafa kaa'e. Ani barsiisaadha, ani qotee bulaadha, ani maaloodha. Manatti sii dhufaa jiru. Wanti hojjechuun sirra jiru dubbichi akkuma isa kan Tigraay sanadha. Akkuma Tigraayitti duulame Tigraay irraa gaafa deebine inni jedhamu yeroo isaatu ga'e laafta. Gaafa Tigraay deebine inni jedhamu yeroo isaatu ga'e akkamitti hin ga'inaan jedhe. Tigraayitti stalemate waan jedhamutu dhalate. Afaan Ingiliziitiin stalemate jechuun qaamni inni tokkos isa tokko mo'uu hin dandeenye. Lachuu lafa jirutti dhaabbateera. Lolli hin dhaabbanne. Garuu wal loluu wal mo'uu dadhabanii. Kanarraan kan ka'e maal goona jedhanii nagaadhaan xumurannaa jedhe. Gaafuma kan Tigraay nagaadhaan xumurannaa jedhamee labsiin ba'e gaafa sana immoo Oromiyaa irratti immoo lola dhandhaa jedhanii labsatan. Gaafa mishigii isa kaabaa sana cabsine kan Oromoon nun dhibuu jedhani miti amma yeroo sanatu ga'een siin jedhaa jira. Kanadha kan isaan godhaa jiranii. Oromoo dhaqanii maal godhuudhaaf adeemu fakkeenyi isaa Tigraayitti mul'ateera. Tole, hedduu galatoomaa Dr. Ittaana. Mee mata duree koo itti aanutti osoo hin ce'in dura waanuma tokko jedheeni mata duree kiyya itti aanutti jira. Inni Oromoon amma akka waliigalaatti waggaa 3 irraa waggaa 4 irraa na yaadadha miidiyaadhuma kanaan gaafa gadi baanee rakkoo uummanni kibba Oromiyaa Gujiif Boorana keessa jiruu fi walumaa galatti naannoo Wallaggaa Afranii keessattuu naannoo Horroo Guduruu kanaan wal qabatee jiru. Walumaa galatti rakkoo iddoowwan waraanni bilisummaa keessa sosso'aa jiru sanatti uumamaa ture sana Oromoon naannoo biraa akka waan wanti kun bira hin geenyettidha kan ilaalaa ture. Amma guutummaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromooti irratti miti waraanni kun kan labsamaa jiru. Waraanni amma labsamaa jiru kuni waraana mootummaatiin kan cabuu dadhabe waraana bilisummaa Oromoo irratti miti. Uummanni Oromoo kana jala sararee beekuu qaba. Kana osoo hin dhaamin osoo guun darbe akka doqnaatti ilaaluu danda'a uummanni kan kooyi. Jala sarareen sinitti hima uummata Oromoodha. Tarii kuni akka ergaa miidiyaa keenya irraatiin darbutti fudhachuu dandeessu. Gara Baalee gaafa deemtan gobba keenya jedhu.
Arsii gaafa deemtan Asallaan keenya jedhu. Harar gaafa deemtan Harargee gaafa deemtan jechuu kooti magaalaan Harar keenya jedhu. Dirreedawaan magaalaa keenya jedhu. Gaafa gara giddu galeessa Oromiyaatti ol deebitan Karrayyuu qorkeedhaan seenanii hanga handhuura Karrayyuutti deemanii daangaa dhaabbatanii alaabaa isaanii mirmirsaatidha kan jiran. Naannoo giddu galeessa Oromiyaatti Shawaa የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ደራ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ዳኒ አና tokko guutuu fudhachuutti deemaa jirani walloo godina guutuu nu keessaa bahuu qaban jedhanii irratti duulaa jirani waan isaan ummata walloo irratti raawwatani konkolaataa raawwatanii waan isaan raawwachaa turani amma miidiyaa irratti dubbachuudhaaf ni ulfaata finfinneen guutumaa guututti kan Oromoo miti jedhanii irratti labsaa jiran finfinnee naannoo Amaaraatti wal qunnamsiisuudhaaf kallattii garaagaraatiin istiraakcharoonni wayii diriiranii gamasitti deebisaatidha kan jiran walumaa galatti waraanni amma deemaa jiru kun lafti isaan hin barbaanne hin jiru. Daangadha hanga daangatti kaabaa hanga kibbaatti Oromiyaa guutuu keessaa lafa qabu waan ta'eefidha. Waraana mootummaa ofirraa qolatee waraana mootummaa kan ofirraa deebisee isaan falmachaa waggaa 4 kana osoo lolatu ammana baay'atee Oromiyaa guutuu dhuunfate kana waraana bilisummaa Oromootii miti diinni isaan itti duulaa jiran. Kan itti duulaa jiran uummata waraana kana ofirratti qabee deeggaree ilma isaa itti ergee jabeessee asiin gahe kanadha waan ta'eef uummanni Oromoo waasitti dhufu hundaafuu dhaabbadhuutii of ilaaliin dhaamsa keenya. Dr. Taanaa dhiifama isin teessee yaada kana dabarfachuu kooti fi gaafii koo itti aanutti isiniif darbaa. Gaafiin koo itti aanu mootummaan kun mootummaa keenya mootummaa Oromooti warri jedhan jiru biyya keessaa kallattii garaagaraatiin Oromoon bilisoomeera jedhaniitidha warri bilisiginnaas gaafiin Oromoo gaafa nuti aangoo qabanirraa ka'ee deebi'ee jira jedhaniitidha jala sararanii uummanni Oromoo gaafiin inni amma qabu gaafii karaa nagaatiin suutuma ta'anii minjaalarra ta'anii haasa'uu danda'anidha jedhu. Gama kaawwaniinis mootummaan kun mootummaadhuma keenya jarri kun badaadha garuu badaa keenyadha jedhanii warri haasa'an jiru. Mootummichi immoo dheengadda waan haasa'eerraa ilatti mootummaan kun keessanii miti waan jedhu fakkaata. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee mootummaan kun kan eenyu ta'a jedhu. በሁለቱ አፈ ጉባኤዎች በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በሀገር ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ኦሮሞ ነው ያለው። ስለዚህ ተረኛ ሊሆን አይችልም። አንድ ደግሞ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ያንሳል ሊባል ይችላል ግን ቢያንስ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። አይ በዛ ደረጃ አይደለም በሚኒስቴር ደረጃ ነው ያለው ችግሩ ተብሎ ታየ። ኢትዮጵያ 22 ካቢኔ ያላት ዛሬ 6 ኦሮሞ 6 አማራ 6 ደቡብ ሆኖ አያውቅም። በኢህአደግ ጊዜ 7 ኦሮሞ 5 አማራ ነው የተደረገው ኮታው እንደሱ ነው። አሁን 6 ኦሮሞ 6 አማራ 6 ደቡብ ናቸው። በሚኒስቴር ደረጃ የለም ውሸት ነው። አይ በሰራተኛ ደረጃ ይሆናል እንደው አንዳንዶች ደውለውልኝ ኦሮምኛ የማይናገር ሰው ሰርቪስ አያገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ብለውኝም ስለነበር አንዳንድ ሰዎች በሰራተኛ ደረጃ ስናይ በዚህ ፓርላማ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በፕሬዝዳንት ኦፊስ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በአራቱም ተቋማት ኦሮሞ አንደኛ ቁጥር የለውም። ዘሆል ሰራተኛ ሲቆጠር ሁለተኛ ቁጥር ነው ያለው። 22 ካቢኔዎች አሉ። በ22ቱ ሚኒስትሪ ግብርናን ጨምሮ በጣም ብዙ ግብርና ውስጥ ኦሮሞ ይበዛ ስለሚባል ግብርናን ጨምሮ በ22ቱ ሚኒስትሪ ኦሮሞ ሁለተኛ እንጂ አንድም ቦታ አንደኛ ቁጥር የለውም። አንድም ቦታ ይሄ የተጣራ ፋክት ነው። ሄዳችሁ ሲቪል ሰርቪስ ከሰዓት ማየት ትችላላችሁ። በስልጣንም የለም በሰራተኛም የለም። እንኳን ትርፍ ሊወስድ የሚገባውን አላገኘም። የለም አይ በልማት ድርጅቶች ይሆናል ብለን ልማት ድርጅቶች ፈትሸናል። አንድ ኤግዛምፕል ላንሳ። አየር መንገድ ኤክስኪዩቲቭ የሚባለው ማኔጅመንት ላይ ያለው አየር መንገድ የሚመራው 74% አማራ፣ 5% ትግራይ፣ 5% ኦሮሞ፣ 16% ደግሞ የተለያዩ ብሔሮች ደቡብና ብሔሮች አሉበት። 5% ነው ኦሮሞ ኤክስኪዩቲቭ ላይ ያለው። አይ እሱን ደግሞ ትተን ውጭ ሀገር አየር መንገድ በጣም ሰፊ ቦታ ስለሚሸፍን የውጭ ውክልናው እንደ ኤምባሲ ነው። ሰፋ ያለ ሪሶርስ ሰፋ ያለ ነገር ስለሚሰራ በኤምባሲ ደረጃ ይታያል። ኤምባሲ የሌለበትም ራሱ አየር መንገድ የሚሰራበት አለ። ስናይ በውጭ 52% አማራ፣ 16% ኦሮሞ፣ 15% ትግራይ፣ ሌላ 17% የተቀሩት ይዘውታል። ፋክቱ ይሄ ነው። የትም ቢሮ ብትገባ ቴሌም ግባ የትም ግባ ፋክቱ ይሄ ነው። ለምን ተረኛ ተባለታ? ለምን ነው ተረኛ? እሱን እኛም አናውቅም ክቡርነቶ ኤጋ
Mee Dr. Ittaanaa asirra dhaabbannee haa kaafnu gaa. Asittiidha dubbii ijoon kan jirtu. Biyya kana kan hoogganaa jiru saba biraati. Inumaayyuu bara TPLF san wayyaa TPLF irratti dhagaa Oromoon baay'inaan kan duulee sirni jijjiirama sirnaa wayii yookiin immoo achumatti wanti jijjiirame jira jedhee kan yaadamu bara sanadha cunqursaan jira jedhee kan yaadamu bara sana Oromoon yoo xiqqaate Amaara parsantii tokkoon ol caaleetiidha kan iddoo garaagaraatti ramadamee biyya sana keessatti to'amaa bulchaa ture Oromoodhaaf faayidaa buusuu haa baatullee. Amma garuu kallattiinuma kamiinuu Oromoon aangorra hin jiru. Kan aangorra jiru Amaara jedheetidha kan himaa jiru. Walumaa galatti maal jechuudha kan barbaadame maal ergaa akkamii dabarsuudhaas inni kan gadi bahee waan kana dubbachuu barbaadame. Achirraa jettaniif viidiyoo kana dhiyeessee Galatoome taamla amma wanti kun bubbuleera akka torban tokko akkas ta'eera natti fakkaata. Akkas bushanii dubbachuunis gaariidha takka tursaniis ilaalanii dubbachuun gaariidha. Maaliifi akaakuu baay'eedha qabna nama akaakuu baay'eetu jira Oromoo keessa. Miidhamni nurra bubbulee waan jiruuf baroota baay'ee waan miidhamni nurra bulee jiruufi namoota nuyi gurguddaa keenya jennu keessayyuu akaakuu baay'eetu jira. Kanaaf bulanii ilaaluuni badiin qabachuuti. Walumaa galatti wanta kana bakka lamatti yoo laalle wayya. Inni jalqabaa qabiyyee isaati. Qabiyyee inni dubbate kana. Inni lammaffaan immoo ergaa maalii dabarsuu dhufe namichi kunii kan jedhu. Maaliifi ergaa kan hin jedhu erga qabiyyee haasofne qabiyyeen sun iyyuu ergaa mitii jechuu dandeessa. Siyaasa waan ta'eef kuni waa'ee mootummaa Waaqayyoo miti. Waa'ee siyaasaati. Erga waa'ee siyaasaa ta'eeti qabiyyeensaaf ergaansaa garagara ta'uu danda'a. Qabiyyeensaa waan biraa ta'ee ergaansaa immoo waan biraa ta'uu danda'a. Maaliif haala yeroo sana keessatti kan inni ilaalamuun irra jiru. Amma qabiyyeesaa haa fudhannu gaa. Amma qabiyyeesaa gaafa ilaallu jalqaba ani gaafachuu barbaaduun nama dhaggeeffatus ofii koos namni kan hin gaafachuu barbaadu waan Abiy dubbate dhugaadha jennee fudhanna moo soba jenna. Sababiin isaa Abiy sobaan beekama. Safartuun sobaa maayinni ittaana biyya lafaarratti yoo ta'an mana gaafatte Abiy Ahimadiin siin jedhaan. Safartuun sobaa. Sobni maaliin safaramaa yoonaan jette amma Abiy Ahimadiin safaramaan siin jedhaan. Sobduu waan ta'eef jechuudha. Jireenyumti isaa guutuu erguma kunoo waltajjii biyya sanaatti ba'eeti soba malee takkaa dhugaa dubbatee hin beeku. Safartuu dhugaatii sobaatiin jedhaanan safartuu sobaa. Sobni waan inni jedhuun safara. Garuu amma namni waan kana dhaggeeffatee inni kaan tolaadhaa jedhaa waan jiruuf. Gara keenya dubbata kan jedhaa jiru waan jiruuf. Inni kaan immoo haala yeroo kanaa laalleetu wajjiniin hiikatti kennina malee waan inni jedhe duwwaa miti. Kan jedhus waan jiruuf. Waanuma inni jedhe sana dubbadhaasiin jechuudha. Dhugaadhaa jechuu koo miti. Dhugaa ta'uu danda'a, soba ta'uu danda'a. Anaaf garuu wanti Abiy dubbatu dhugaadha jedhee fudhachuu na rakkisa. Sobduudha waan ta'eef. Kanaaf qabiyyee isaa yoo fudhannee ilaalle wanti inni haasa'aa jiru bara Haayile Sillaasee keessayyuu wanta jiru miti. Yoo wanti Abiy dubbate dhugaadha ta'e jechuu kooti laama. Parsantiin 75 Amaara gaafa jettu kun bara Haayile Sillaasee keessayyuu daataa jiru miti laaniin jechuun mootummaa Haayile Sillaasee caasaansaa hinuma beekama waan ta'eef amma jeneraalota bara Haayile Sillaasee yennaa fudhattee ilaalte baay'een isaanii Oromoo baay'eetu keessa jira. Oromoodhaaf hojjetu yookaan dhimma Oromootiif hojjetu miti. Jechuun namooti dhiigaan Oromoo ta'anii siin jechuu kooti. Innis waa'ee dhiigaa Zaara beeke. Namoota Amaara ta'anii gaafa siin jedhu dhalootumaa kaasanii namoota Amaara ta'anii siin jedhaan. Kanaaf wanti Abiy dubbachuu dhufe haala yeroo sana keessatti gaafa ilaallu wanti Abiy dubbachuu dhufe obboleessa keenya jal'aatu aangoorra jiraa jedhamee duulli banameera miti reeftamu. Obboleessa keenya jedhameera. Mootummaa Oromootii jedhamaa jirraa amma. Oromoodhuma keessaa nama biraa ka'eetu obboleessa keenyadha.
mootummaa Oromootii siin jedha. Duula akkasiitu banamee jira amma. Ana akka naa galutti wanti Abiy jechuu dhufe paarlaamaatti waan lama wanti inni dubbachuu dhufe. Tokko eeyyee ani isintuu hin beeku malee an Oromoodhaaf hin hojjetaa jira. Isintuu hin beeku malee an Oromoodhaaf akka kanan dhukkubsadha. Maaliif seete? Abiy Oromoo gowwoomsuun hin danda'amaa jedha yeroo hundumaa. Afaan isaatiin ilaa namoota Oromoo hin taane baay'eetti wanti inni hime wanta akkasii waan baay'eetu jira. Isa keessan dhaqu. Garuu wanti inni amanu Oromoo afaaniin wanta baay'ee jedhee gowwoomsuun hin danda'a. Kanumatti amana. Har'allee kanatti amana namichi kun. Gowwoomsuun hin danda'ama Oromoo. Afaaniin dubbattee wanta sobaas dhugaas waliin makteetti himte gowwoomsuun hin danda'ama kan jedhu qaba. Kanaaf eeyyee dhuguma an obboleessa keessanii isinii galaan jiru malee an dhuguma Oromoodhaaf hin hojjedhaa jedhaa jiran nama gaafa kana haasa'u. Ishoo akkas malee jedhaa milaamanii sumati bilchaataa nama guddaadha jettutu ilaa kunoo dhugaa keenya dubbatee sinye. Eenyuun kan caasaa kana ijaare abtaa? Persentiin 75 Amaaraa jedhee gaafa himu namichi kun anaa kan ijaare eenyu kan ijaare caasaa kana? Abiy Ahmed mataa isaatiin hojii koo jedhee itti yaadee bajeta ramadee fi sagantaa baasee caasaa kana kan ijaare namicha kana beeki. Waan ijaare kana diiguun danda'amoo hin danda'u namni isa gaafatu iyyuu hin jiru. Amma warra executive jedheen kana warra kan airlines Itoophiyaadha. Xanaa tokkittiidhaan aangoorraa buutee taatee jedhee geggeessuu danda'a. Garuu sana miti kan barbaadamu. Oromoo afaaniin gowwoomsuun hin danda'ama waan ta'eef akka inni jedhutti. Ishee kana Oromootti himeetanii eeyyeen obboleessa keessanii jedheetan mana kootti deebi'aa reinforcementii dhalaaku. Tokko. Lammaffaa wantoota inni gaafa sana dubbate keessa waa'ee Amaaraas kan inni dubbate jira. Waa'ee Amaaraas wanti inni dubbate jira. Isin rukutuu nan danda'a. Waan jedhu jarammoo akka sodaachisa wayi ergaa wayi itti mee biraa deebi'e kunoo akkas gootanii jennaani tarkaanfii akkasii fudhanneerra akkas gootanii jennaan kana gooneerraa kan jedhu. Ammas kana laa Oromoodhaa hojii wal qabsiisan. Maaliif Abiy waa'ee sabboontummaa Oromoo hin beeku waan ta'e karaarraa itti gore kara deemtuudha. Kanaaf maal jedhee yaada yoon Amaara tuttuqeef Oromoon hin gammada na deeggira jedhee yaada. Sabboontonni Oromoodhaaf lolanii Amaara tuttuquu kootiin hin gammadu jedhee yaada. Sabboontummaan Oromoo bu'uurri isaa Amaara loluu miti saba kan biraas loluu miti. Yeroo ijaaramu iyyuu akka kana miti. Nafxanyaa ofirraa loluuni saboota ofirraa loluu jechuun miti. Waliyyuun qabatu. Akka kanattis hin baranne waan akkasiis hin jiru sabboontummaa Oromoo keessa. Inni garuu wanti inni jedhu waanni yennaan Amaaratti dheekkamee dhukkuba Oromoo immoo dubbadhee xinnoo seellee taatu torbanuma lama sadiif illee taatu walitti ishee naquuyyuu nan danda'a. Gar tokkorraa achi as butachuu nan danda'a. Kan jedhu kana dubbataa jira. Waa'een qabiyyee isuma inni dubbate sana yennaa fudhatte garuu qabiyyeen manni dubbate sana yennaa fudhatte mootummaan kuni mootummaa nafxanyaati jedha. Dhibbantaa 75 abxaamu. Dhibbantaa 75. Isa asii gaafa itti tolu inni tokko ba'ee mootummaa naannoo Oromiyaa inni tokko immoo siriidhuma isaayyuu gadi ba'ee mootummaa maqaa Itoophiyaatiin ijaarame. Mootummaa Oromoo kan jedhuun ergaansaa cuunfaan qabiyyee isaatii kan Abiy dubbate ilaa inni rakkinni Abiy waan garmalee waan dubbachuu jaallatuuf ilaa afaan isaa tarsa'aadha. Garmalee dubbachuu waan jaallatuuf, garmalee dhaggeeffatamuu waan jaallatuuf, spotlightii waan jedhamu kana garmalee waan jaallatuuf garmalee dhatu irra turuu barbaada waa gaafa kaasu. Wanti inni jechuu dhufe akkanaa galetti wanti inni jechuu dhufe aan Oromoodhaaf hin dhukkubsa Oromoodhaaf hin hojjedhaa kan jedhu. Qabiyyee wantoota inni dhiyeessee garuu kan inni jedhu mootummaan kee mootummaa nafxanyaati kan jedhu afaan isaatiin ragaa kennee deeme laa isa nuyi jennu isa ummati Oromoo ija isaatiin deelii ilaalu miti isa ummati Oromoo fardii keessa jiraatu miti.
mootummaa nafxanyaa jennee kan nuti waamnu kana dhugumattis immoo mootummaa nafxanyaa kan ta'e afaan isaatiin eeyyee ani mootummaa nafxanyaati kan inni jedhe yoomi yoo naan jette anaani kuni it's a textbook definition mootummaa nafxanyaa ta'uu isaatiif warra kun mootummaa Oromooti jedhuufi kun arrabsoo guddaadha jaraaf warra waa'ee qabsoo Oromootti cichoominaan Oromoodhaaf qabsaa'u mootummaan kuni mootummaa nafxanyaa akka inni ta'e qulqulleessee beeka namni faayidaatti tuungoriin wanta biraatti tuungoriin waa'ee Oromoo duwwaadhaaf qabsaa'u mootummaan kun mootummaa eenyu akka inni ta'e sirriitti beeka uummati Oromoo sirriitti beeka sirriitti qulqulleessee beeka mootummaan kun mootummaa nafxanyaati by definition Abiy gaafa wanta hamma kana kaasee ragaasaa sitti himu isuma inni dhugaadha jedhee dubbachuu dhufe sana dhugaas ta'e sobas sanuma duwwaa yoo fudhannee itti dhiifne mootummaan kun mootummaa nafxanyaati wanta kan biraa bira ituu hin naqnabtaa kanaaf gama qabiyyeetiin yennaa fudhatte wal harkaa dhaye malee kan inni jechuu dhufe kan biraa ture garuu ergaa inni dabarsee deebi'e eeyyee nuyi mootummaa nafxanyaati kan jedhu ergaa inni himataa jiru garuu politikali ergaa inni himachuu barbaade ani gartuu Oromooti Oromoodhaafan hojjedha namoota garaagaraa gaafa dhuunfaadhaan arginee warra jedhanii haasa'an yoo isinii galuu didee ijoollee keessaniif galanuun jedhee jedha namchi tokko magaaf tokko. Bari kun ati dhagaadha jechuudha. Siif siin galuu jechuun ati dhagaadha jechuun nama miti siin jedhaa jira siinii. Kanaaf abtaamu wantoonni kun wanta namichi kun haasa'u dhugaadha jenneetu sanni haasa'urraa yeroo fudhannee haasofnatu hin ta'in waan namni kana ajandaa godhatee jiruu fi yaaduma tokkotti kennuuf kan jedhuufani waa'ee qabiyyeef waa'ee ergaa isaatii bakka lamatti baasee dubbachuu barbaade qabiyyeensaa akkuma isin jedhe mootummaan kun mootummaa nafxanyaati kan jedhudha yoo inni sana barbaachuu baateyyuu ergaa inni dabarfachuu barbaade immoo eeyyeen obboleessa keessanii kanaafan Oromiyaa keessa deemee dargaggoota lafarraa duguugaa jira kanaafan haawwan gudeechisaa kanaafan qe'ee Oromoo gubaa eeyyeen obboleessa keessanii jedhaa jira. Tole Dr. Ittaanaa namootni kallattii garaagaraatiin waan kan hiikkachaa jiru. Mee isinis akka sirriitti naammoo ammallee yaaduma namicha kanaa ibsaniin barbaada. Namoonni turtanii dhuftanii kan irraa sirriitti akka itti haasa'amaa jiru ergaa namni muummicha ministeeraatti ofiin jedhu haasa'edha. Waan tokkoon anis akka kootti kan yaadadhu waan tokkotu jira. Namichumti kuni gaafa Tigraay irratti waraana banu TVtti baheeti akkanuma paarlaamaa irratti taa'ee maal jechaa ture Tigraay yoo maaksii ergini malee rasaasa erginu walumaa galatti haadha Tigraayiif waan isheen barbaaddu eeginaaf malee waan isheen barbaaddu eeginaaf malee waan ishee miidhuun erginu haadha Tigraay hin boochisnu jedheetidha haasa'aa ture nama Tigraayiif quuqame fakkaate jechuudha. Garuu torban hin guunne waraana irratti labse harkaan ol akka ol ka'ee rafa. Oromoo irrattis waanuma kana raawwate. Paarlaamaa irratti gadi bahee gama tokkoon wanti inni jechuu barbaade akkuma isin amma jettanii ani Oromoodha. Oromoon immoo garuu iddoo isaaf maluun arganne taranyaa jedhamuun qabu. Kanaafidha taranyaa ittiin jedhina Oromoodhaan jechuu barbaadeeti. Deebisee immoo erga yaada Oromoodhaa ofitti deeffachuu yookiin immoo akka waan namoonni isa faarsanii isa jalatti hiriiran Oromoon isa faana dhaabbachuu sana waan akkasii sana yaade namni kun nama keenya jedhee Oromoon akka fudhatetti ofiisaatiif yaade akkuma isin jettan Oromoon ni gowwooma jedhee waan yaadeef deebi'ee Oromoo irratti waraana labse. Ergaan kun lama wal fakkaataa Dr. Ittaanaa. Maaltu ta'uuf deema ergaa namicha karaa irra dhaabbattanii waan Tigraay irratti raawwatee fi waan Oromoo irratti raawwate. Waan wal fakkaata dhala. Tigraayifis waan nama dhimma mi fakkaatee rasaasa miti maaksii ergina jedhe lafti lafa koronaati waan ta'eef yeroo sanatti. Tartiiba yoo ilaalte ifa galaadha bar. Jalqaba ituu wanti kun hin ta'in fakkeenyaa fi ajjechaan gidduu kana raawwatame jedhamee waci kun dhalate ituu hin ta'in durseetu sagantaadha waan ta'eef laata sagantaatu bahee sagantaadhaan hojjefama karoorfamee waan ta'eef ituu dubbannu waan kana inni miidiyaatti ibsa kennuu mannaa jedheeti bar paarlaamaa kan dhaqu yoo argite ta'e erga namichi kun waajjira seeneeti kan inni miidiyaaleedhaaf ibsa kenne al tokko duwwaadha. Gaaffii gaafatamee gaaffii deebisuu hin barbaadu. Akkan deebisnes beeka.
rakkina sana keessa lixuu mannaa namoota harki isaanii hidhame biltsiginnaa ta'an barreeffamaan ofiisaatii gaaffii wanta irraa dubbachuu barbaadu gaaffii godheetti kenneetu jarri immoo gaaffii galfataniitu sanarraa dubbata. Kanaafi karoora baafateetis hin jechuu kootila. Jalqaba dubbateetu qabadhulaa dubbii kana. Jalqaba ani eeyyee an obboleessa keessanii isiniifan quuqamaa naan taaneef malee akkasin miidhamtan hin barbaadu siin jedhaa raamila. Naami jechuu dideef malee namicha mataa aangoo sanaa qabatee jirutu naami jechuu dideef malee siin jedhama. Naa ta'uu dideef malee akkuma keessananii waa'ee Oromootiif dhukkubsadha. Torban tokko booddee maaltu ta'e? Biltsiginnaan wal waamtee nafxanyaan Oromiyaa irratti duulaa jirraa siin jedhama. Kan duuladhan immoo kan duulaa jiru eenyudha? Mootummaa Oromoo isa namooti jedhanii jiran sanatu duula. Kanaaf Oromoo ajjeesuu dhaquu hin danda'u jechuudha. Sagantaa siyaasa isaanii keessatti wanti isaan hojjetaa jiran egaa kana. Nuyi Oromoodhaaf dhimmina kunoo dubbanneerraa dirree irratti iyyuu nu dhukkuba waa'een Oromoo waan ta'eef wanti nu barbaachisan kan biraadha. Of dagachiisuudhaaf isa kana dhala. Of hin dagatin hin gowwoominiin hin jedhu isa kana dhala. Hin gowwoomin. Akkati of dagattuufi kan inni dhufe wanta meeqa akkasittiin odeessu. Maaliifi gowwoomsuun hin danda'aadha. Gowwoomsuun hin danda'aadha. Amma garuu duulli kun gaafa banamu maali akkamittiinitu mootummaan Oromoo kana godhaa? Akka namooti jedhaniif jechuudha. Oromootti duulamaa jira akka ta'e akka Oromootti duulamaa jiru kana akka namootiin fudhanneef akka namootiin amanneef. Dursee ilaa torban tokko durseetu kana dubbate. Amma nuyi waa'ee qabiyyee isaatii sana jedhee kana jedhee namti inni garuu ergaa dabarfachuu dhufeetu jira. Siyaasa dabara. Namni siyaasaa keessumatti namni sadarkaa isaarra jiru inni nama sadarkaa sanaa ta'uu dadhabeef malee uffati inni uffatu iyyuu wanti inni irra taa'u iyyuu ergaa qaba. Yoo afaan isaatiin dubbachuu baate iyyuu. Amma garuu afaan isaatiin wanti inni dubbate iyyuu ergaa inni himachuu barbaade sitti himeera. Wanti inni siin jedhaa jiru gowwittii nana kanaan dura si gowwoomseera. Ammas wanti ittiin gowwoomneef hin jiruu siin jedhaa jira. Arrabsoodha beeki. Kan inni siin jedhaa jiru kana. Kanaaf dursee kana dubbateetu lolatu karoorfamee jira waan ta'eef ituu lola sana hin naqin ituu lola kana hin labsin kana gochuutu narra jedhee kana godhe. Ittaanee maalta godhan? Dhaqanii nama fixan. Nama fixanii Amaaraan immoo iyyaa guutummaa addunyaatti iyyaa Oromootu nama ajjeese jedhaatiin. Isa booddee gaa dhufaniitu duula dhaqaa irraadha. Duula maalii? Oromiyaatti duulaa jirra. Tartiiba dubbichaa gaafa ilaalte wanti isaan hojjetaa jiran ifa ba'ee mul'ataa siin jechuu kooti. Kanaaf wanti isaan hojjechuudhaaf adeemaa jiranii uummata Oromoo rukutuudha. Kana la nutu jedhamiti. Isaan mataan isaanii achi as ba'anii dirree irratti erga qurxummii qabuu dadhabne bishaan qoorsinaa jedhan. Waa'ee kanaati kanaa sa'aa jiru. Bishaanni sun immoo qooruu dideetu ofirraa rukutaa jira ofiisaatii. Qooruu dide bishaanni sun. Amma gaa kan bishaan sana xuuxee gogsuu danda'u isa sitti fiddeerraa isa sitti bobbaasaa jirraa siin jedhaa jira. Kanaaf namichi kun waanuma inni haasa'ee haasaa sarraa fuutee wanti itti badaa haasoftu yuun jiru maaliif ganama yoo haasa'e waaree booda immoo kan biraa faallaa isaa deema waan ta'eef amma garuu sagantaa lolaa Oromiyaa irratti baafame kana wanta agarsiisu waan qabuuf kan inni kan akka dubbannu irraa barbaade. Tole galatoomaa Dr. Taanaa egaa walumaa galatti kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti giddu galeessa Oromiyaatti waraana guddaatu adeemaa jira. Waraana kana dhaabsuudhaaf mootummaan kun waggaa 3 waggaa 4 darban kana keessatti yeroo garaagaraatti labsii waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf baaseen waraana bilisummaa Oromoo balleessuu osoo hin taane uummata nagaadhaa waraana bilisummaa Oromoo kan ani deeggaran jedhee yaaduu fi akkanumaan shakkuu irrattidha jimlaa jechaa kan gaggeessaa ture. Obbo Fiqaaduu Tasammaa qondaallee waraanaan mootummaa Oromiyaa kan turanii yeroo sanatti maal jedhanii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu gaafa dadhabanii
qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuutu nurraa eegama jedhanitidha kan labsanii. Sana gochuudhaaf eegaa kallattii garaagaraatiin Wallagga guutummaa Wallaggaa afran keessatti iyyuu akkasumas giddugaleessa Oromiyaa Ada'aa Bargaatti eenyuma kana waan raawwatame ni beekna. Warra Jaarsoottis waan raawwatame ni beekna. Karrayyuutti abbootii gadaa Oromoo irratti waan raawwatame ni beekna. Gujiif Booranatti waan raawwatame ni beekna. Walumaa galatti Wallootti waan raawwatame ni beekna. Galaanicha gogsuudhaaf isaan hin goone hin jiru. Amma wanti isaan jechaa jiranii uummata Oromootiif akka sirriitti ifa ta'uu fi wanti kun hin dubbatamne hin dhageenye maaliif nutti hin himne akka hin jennee fi wanti eegalame kun warri mootummaa Oromiyaatti ofiin jedhan kun utumaan guututti waan ofii isaaniitti yaaranii dadhaban amma immoo warra machii jibba Oromootiin guutaman Oromoo jibbuudhaan warra eenyummaa isaanii ijaarratanii gadi bahan Oromoo irratti duulchisuudhaaf Oromoo irratti ajjeesu mirga ajjeesuutidha kennameef jechuudha. Egaa ani kanuman dhaama Dr. Ittaanaa dhaamsaa xumuraa qabaatan nu dhaamuu dandeessu. Ani wantin jedhu waanuma lama duwwaadha. Tokko lolli amma baname kuni lola Oromiyaa irratti baname. Lola Oromiyaa diiguudhaaf qubsuma Oromiyaa diiguudhaaf uummata Oromoo lafarraa balleessuudhaaf lola taasifamaa jiru. Kana yeroo fudhannee wanta amma dubbanne irraa ibsuudhaaf yaalleerra. Kanaaf kanarratti namni mamii qabu yoo jiraate mamiin sin seeninii jechuun barbaada. Lolli baname kuni waa'ee woboos miti. Waggaa arfan kana waan danda'an hunda godhaa ba'an. Woboodha jedhanii nama waraana bira darbanii dirree waraanaatti si'amee kan injifatamanii yookaan waraana argachuu dadhabanii nama nagaa waan isaan godhaa ba'an kan arginedha. Amma garuu sadarkaa olaanaadhaanitu sitti duulaa jiru kan jedhu. Lammaffaa isa sitti duulan kana duwwaa miti. Atis qooda qabdaa. Maaliif daangaa dhabe dubbii kanatu. Nama nagaa kophaatti baasee loltuudhaa wajjin kan lola dhaqaa jiru miti. Kanaaf qooda kee atis baatee lubbuu kee baraarrachuu qabdaadha laan kan hin jedhaa. Lubbuudhaan lafarratti hafuudhaa fi qooda kee ba'achuu qabdaa. Teessee jennaan finxaaleeyyiin Amaaraa dhufanii mana sirratti gubuudhaaf deemu. Finxaaleeyyiin Amaaraa kuni nafxanyoota Oromiyaa keessa jirtuun durfamanii inni isaan Oromiyaatti nam'an kuni siinsi balleessuudhaaf. Kanaaf akkuma namichi iyyuu dhaamsa siidhaame gaafa Tigraayitti lafa taakkuu dhaabbannee lollu dhabnee lafa inni jedhu kana isa inni jedhu sana atis sana fudhachuu dandeessa. Qe'ee keessa dhaabbatee si lolee sin balleesse. Kanuma duwwaan jechuu barbaada. Lubbuudhaan hafuudhaa fi hojii hojjechuutu sirra jiraata kan jedhu. Tole galatoomaa Dr. Ittaanaa egaa akkuma Dr. Ittaanaan jedhanidha deebichi akkuma uummanni Tigraay ofirraa qolachuudhaa fi duraa duubaan weerartuu qe'eesaatti dhufe ofirraa qolatee deebisee muummichi ministeeraas paarlaamaa irratti ba'ee uummata Tigraayitti nu lole. Waraanichi kan nutti bane uummata Tigraay TPLF yookiin immoo humna TDF qofa jedhamu qofa miti. Uummata Tigraay dadhabne akkuma jedhe amma kan sitti dhufee si waraanuuf jiru humna akaakayyuuwwan kee abaabilee kee qe'eerraa buqqisee harka mureedha. Callee calanqootti aanoleetti iddoo garaagaraatti waan kana warra raawwatedha. Sanuma raawwachuudhaafis immoo zamachaa Minilik jedhee warra of waamee waan sana galmaan ga'uudhaaf waan sana deebisuudhaaf deemudha. Akka immoo waan san gochaa jiran uummata Walloo konkolaataa guutuutti fe'anii fuudhanii deemanii waan san irratti raawwatan argaatidha jirtanii. Kallattii garaagaraatiin garaagarummaa siyaasaa barbaadde qabaachuu dandeessaa. Isaan garuu garaagarummaa siyaasaa keetii miti kan isaan ilaalanii Oromoo ta'uu keetidha kan isaaniif dhimma ta'u. Kanaaf eenyullee iddoo barbaadde dhaabbattee ofirraa qolachuun dirqama keetiin ergaa keenya Dr. Ittaanaa yeroo keessan fudhattanii yaada bal'aa waan nu qooddaniif maqaa daawwattoota kootiin galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa. Daawwattoota kabajamtoota Hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork turtiin keenya har'aa labsii waraanaa Oromiyaa irratti akka haaraatti labsame naannoon Amaaraa irratti hirmaachuudhaaf eeyyamaa ajjeesuun kennameef irratti waan hedduu kaasnee Dr. Ittaanaa wajjin mari'annee kan jirru waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Fayyaa ta'aa.
Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Koosh Miidiyaa ni